faarfate obboleessi Adam Yesuus adda adda inni moo waan hundumaa keessa adda isa qabaachuun ulfina isa qabaachuun jireenya isa qabaachuun biddeen waan hundumaati Amen waaqayyoof galanna ta'u Amen Kanaafiyyu maaliif ta'ina madda rakkinaa ta'ina waaqayyo nu gargaaru biddeen bitanii gaafa dhufanii gooftaa taa'e ka biddeen nyaanna anoo sasiin argini nyaadde eewwasii fidee biddeen eenta sooleedha waan kan harka namaan qophaa'e miti gararraatiin haa dhufe Maanne ani roon wangeela namatti mee jireenya barabaraa namatti munede waa'ee jireenya barabaraa ennu yeroon naga'uun quufa yeroon isa namatti mun quufa Amen biddeen mataara kaatanii bartoonni isaanii guuranii deemu namni biddeen nyaatu jiru lafa sanatti dubartiin immoo mandara dachaaftee lallabame inni kaan afaan haaraasee lafa gangalata isaan isaaniitti biddeen warri waldaa giyaa biddeen baatanii deemu warri bakkeetii dhufa wangeela lallabu kanaan madda rakkinaa kan ta'e Amen. Ye udare madda rakkinaa amantoota maqan waaqayyo nu gargaaru Amen. Yeroo nililchaa'e numboo yeroo mbu'aa nummoo nililchu akkasuma waaqayyo nu gargaaru Amma mul'atuma immoo akka Timoteos lammaffaa boqonnaa irratti waan gurra isaaniitti tolu malee dhagahuun barbaadanii waan maalitti tolu gurra isaaniitti isa immoo namatti walitti qabatanii maqaa bu'an gaarii qabanii kuufatanii qabu Miyaas 23 irraa immoo nagaan jirantu nagaa nama badee miti Iyyaasuudhaan immoo waaqayyo akkasittiin jedhu sabiyaa ta'uu guguddatan baay'ee sokkanetti kuni agna kabajju barbaada waan ta'e utuunni iyyuu gadi teessisi agna kan Amen Sirra mitaana wangeelatti fufsiisuu dandeenya Amen waaqayyo nu gargaaru Amen nadabdan gooftaan ulfaatu Amen kanaaf jireenya jiraannu keessatti madda rakkinaa waaqayyo nu godhe Amen merkoolii keessatti gabaatti madda rakkinaa ta'inera madda rakkinaa ta'in gooftaan ulfaatu Amen Ila deebii sanitti ta'a deeggarda sanitti dubbadeen ture dhiyoo kana sin tajaajile inni kan biraa madda rakkinaa kan ta'ee jiru dubartoota gara ijoollee fi ijoollee durbaa amma seenaati waaqayyo nu gargaaru waldaa keenya wayyaa uffatanii dhufu isaan bullaa dhufu waldaa udare madda rakkinaa beekaan kolfaa sinitti maammatuun haaraa sinitti isin tajaajile beekamsuma nutti lallabee beekamsa miti kolfaan jira miti waaqayyo nu gargaaru yoo si maaliif gurdi akkasitti uffata maaliif qamisii akkasitti uffata qoariin keenya nee qabu yoo jette qoaricha ni isaa irra amma bee qoarii baqachuu immoo wayyaa lafaa gaarii uffachuu wayyaa Amen Tekene kuma moodii mabbaasaa godhu isa dhiisiiti wayyaa malafa ga'u uffadhu de Amen wangeelatu caala Amen waaqayyo nu gargaaru nama baay'eetu sababii namni waldaa kee bullaa deemuu fi waldaa baqate Amen dubbistaniitu Saamu'eel isa boqonnaa 13 keessatti fiidee dhattee gadi baate 12 kaaftanii yoo dubbiftanii fiidee gadi baate dhattee ati manaa horiyaa bakkee sana keessa dhaabattee shaaworii dhiqatti qullaa bakkeetti qullaa dhiqatu Ammo shaaworii fudhachaa jiru bakkeetti miti warra ammoo qullaa waldaa dhufaa jiru Amen Amma sagantaa magaalaa tokko yeroo namooti afeerraa wayii godhanii nama waamanii bakka sokkaniiru waan ta'eef bara qaroominaati waan ta'eef wayyaa dhagnatti tolu uffatanii miti qullaama ayyaaneffatu isa akkasii kana galata keessan nan jibbeedha waaqayyo yeroo isaan mana keetti galata qopheessu qullaa yaa'u waan waaqayyoon barbaanne godhinaas Amen Keda seera boqonnaa 38 uffati gaala mootaa qofaatti jira amma warra waldaa dhaqantu
uffata gaala mootaa isa qofaatti jiru sana bitatee ittiin ol darbar isa uffatanii nufinaa oldaan keenya ishii jettu. Ameen. 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 Haleluuyaa. Ameen. Barbaadu Waaqayyos. Ameen. Maaltu ammayyoo nutti hafe biddeen Waaqayyo barbaadu. Amma mee Daani'el maayil biddeenuma kana ni nyaaddoore man baay'atama kan mootummaatiin kan isaa miti kan nama dhuunfaas miti. Baay'ata mootummaadhaan mormaa qofaasa maayina biddeen keessa ni nyaadha akkamatti furdadhaa abeet. Wayyaa tokkoof ennee nuyi Waaqayyoon dhiibu. Waaqayyoon waa gargaaru. Ameen. Madda rakkinaan ta'ina. Ameen. Ameen. Girgireechas deemu. Mana isaaniif eeggaddaa qabanii. Gaa'ela isaanii boriif eeggannaa qabanii. Jireenya isaanii eeggatu. Warra oldaa kiyaan jechaa jira. Warra oldaa nalaa jechaa jiru. Har'a jalqabaa taragaaggaa. Ameen. 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 Isinis natti aartaniittu uftaan ulfaatu. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Inni xumura irrattaan isinitti mee gara xumuraatti xumura otoo hin taane tokkotti dabalee kan hin xumuru. Ijoollee warra saafela kan waggaa ja'a olii baay'ee biyya kana balleessaa ijoollee waggaa ja'a olii. Waaqayyoon waa gargaaru. Lafti bariinaan ashaangulliitii mataatti. Ashaangulliitii mataa irraatti otoo jettu. Safuu sin beektu. Aadaa sin beektu. Garatti qabanis hin qabu. Wangeela yoo itti muufettan hin beekanii. Ashaangulliitii matu mana kee yaa. Namni safuu qabu hin jiru. Ameen. Nama guddaa dhufe ta'anii ashaangulliitii ilaaluusa. Soofaarra namni sii qabu hin jiru. Nama guddaa dhufe dhaabataara isaan akka itti irra ta'anii isa ilaalu. Safuu beekan. Abbaan isaatis ijoollee isaa akkaataan itti guddisaa yeroo akka wangeelaa tutuu hin taane sammuu ishee miidhama. Waaqayyoof hin taatu taanaan amma sareen geessu ijoollee. Ameen. Leenca du'eerraa saree jiru wayyaa. Ameen. Ameen. Waaqayyoon waa gargaaru. Ameen. Macaafa dubbisan ture. Fakkeenya boqonnaa tokkorraati. Solomoon takka jedhe sabuma na hoogganaa jiru kunani cubbuutu curreesse malee fufurdatan miti. Foon kuufanii gaggabbatan miti baay'inana cubbuutu curreesse hojjurraanii badee hunduma garaansaa gaba sana kakaa'ee deeme. Amma biyya kana nama hundumaa cubbumatu irra tuulameera. Sitti namni dhiiga nuu dhangalaasee nurraa kaasuu jiru kaleessa nuu dhangala'e. Dhiigichaan xureessina. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyoon waa gargaaru. Akka jedhan ijoolleen Rekaabota. Abbaan keenya dhugaatii macheessuun dhuginnuun jedhe yoo isa cabsine inni cabee jennaan nuyi Waaqayyo wajjin gargar qabaanu nutti meeduu abbaan keenya jedhan. Ishi mee orra saba koo dhaggeeffattan naan gaafa dhagee saba fattanu sabimmoon kufe. Amantoota inni itti ganamaa galgalatti dubbadhu dubbii koo dhaga'u dide ilmaan Rekaabot garuu isa kaleessa abbaan itti meeduu dhaga'aniitu irraan gorru jedhanii ijoolleen Rekaabotaa kun bara isaanii keessa madarakii qorraan ni badee Waaqayyo. Baay'inaan orra naafa mana mudida dinga dari'ee. Ameen. Gannuun ariin Waaqayyo. Ameen. Afayyin. Ameen. 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 Waaqayyoon waa fayyisu. Ameen. Gaaf tokkotti dafqee tajaajilaa galaa mamee tajaajilaa nama guddaadha. Mataa isaa kanatu mooluu qaadha. Mooluu isa hojjennu jiru. Isaa laga kiyyaa ol baanuti. Namicha mataa luqaadha. Nama guddaadha. Akka nama guddaa ta'e hin beektu. Barsiifne maatiinis barsiifne. Maqaa dadhabee deemaa waan jiruuf ci galagalee muu edema darbe. Seema sana waangoonni dhufanii amaaketoonni dhufanii ijoollee ciranii bushuuf godhanii fitan. Baay'eetu karaatti afaan ammayyuu darbe ijoolleen ola deemtuun. Sababni isaa sababii biyyi kun ittiin miidhamaa jiru waan ta'aniif gatii kaffalu. Waaqayyoon waa gargaaru. Ameen. Isin amma oduu isaa dhaga'uu dandeessu beektanii amma hunasi gammannee mata tajaajilaa bakka biddeessi matu tolee banyaanna inni kaan garuu harka namaa kana sareen baatee deemti mandara kiyaa. Eeggoyyoominaa mandara kinaa kan ta'e jiru tunuu ijirru attamitti harka namaa sareen baatee deemti. Baay'ee xiyyeeffannoo guddaa gaafata waldaa kiristiyaana. Ameen. 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 Mee guddisa ameen. Ameen. Waaqayyoon waa gargaaru. Ameen. Inni kan biraa
Maddaragina makan ta'e biyya kana kyaa warra biyya bulchaniin gaddas, aanas, godinas, gararraas, gajjallas hooggantoota warra biyya hooggana. Waaqayyoon haa gargaaru. Ameen. Akka jedha Amoos boqonnaa 5 irraa waan akkuma barbaadan godhaniitadha lafa irratti bitatu maal irratti amma caafa isinitti maal manoo mana irratti bitatu dhagaa kana immoo bareechaniitadha akkuma kanatti sossoofanii faffalatanii walirra kaanii itti buburreessanii mana ijaaratu yeroo isaan uffeetti boqonna jedhanii gaarii Ameen. Isa iyyeessa miidhaniidha. Keessumaa Mikiyaas boqonnaa 5 dhaqaa dubbisa. Nama walgahii keessatti dhugaa dubbatuun hin mormuudha. Nama waan gaarii dubbatu jibbuudha. Saamu'eel Surraa boqonnaa 15 irraa boqqeedha. Beeruu Saa'oleen waaqayyoo naan dhaqee Amaaleqoota lafarraa fixii makottu jedhe. Dhageen immoo ishee wayiitti hin galle. Mushukkolee lafarraa fixeetu warra babbareedoo coccoomoo guuree dhufe. Naan waaqayyo Saamu'eeliin akka jedhe mana Saamu'eel dhaqe. Saa'oliin tuffadheeraa dhageetti naa hime. Maal inni iftuu fi jedhee jilbeenfatan immoo nama tuffadhe maal gochiif natti boosa dhiiseera waa'ee Saa'ol dhiiseera amma dhaqee si tuffadheera dhiitti hime. Inni dhaqe eessa ooltee dhufteetii Saa'oleen naan isa waaqayyoon natti min godhee dhufe. Maal siin jedhee waaqayyoon naan Amaaleqoota dhaqii fitii naan jedhee. Ati immoo maal goote ree naan akkasuma godhee dhufe. Waan dhagaanoo si duubaa innaan akka waliin jettani maal inni si duubaa dhaga'u maa inni jedhani. Karaa itti dhufteerraan inni dhaga'u maa inni jedhani. Sirriidhaa jedhaa. Silaa waan hojjetaa inni jettu jedhattu uffaana ulfaa. Ameen. Maa inni naanni si ta'edhaa jedhudha. Ameen. Waldaa keessa taa'anii ulfa baasanii awwaalu amma seenu. Waldaa keessa yeroo hakiimii waldaa keessa immoo dhanni baasu moolficha gumaa nama gumaatu waldaa hubate. Ameen. Ammas inni nama dubbadhe kun ulfa baasu salphaa isinitti fakkaata miti. Biyya kana gatii guddaa kan falchiisaa kan jiru ulfa baasudha. Lubbuu nama baay'eetu shitti beetii keessaa yaa waan ta'eef. Lubbuun namaa biyya galaafata hin goyyoomina. Ameen. Ameen. Simple gootanii mataatti miti baay'ee gadda garaan waaqayyo. Wangeela dhugaa walitti himna taanaan. Ameen. Yoo maxinoo isheetti hin fooyyoo na biddeen ittiin nyaannanne malee dhugaa masaa walitti himna taanaan inni isinitti himu kun waaqayyo baay'ee gatii nama kaffalchiisa. Ameen. Ameen. Ulfuma baasanii dhufanii madarakina dhaabatanii faarfatu. Ulfuma baasanii dhufanii. Bakka simple godhanii ma yaadu. Akka lubbuu namaa ta'e akka waaqayyo gatii nama baasisuu beeku. Inni immoo bakka kaasa namatti buustaa'ee mana malaata. Maa akka goote siin jedhu inni amma dhuftaa hin abira deema ta'an. Boreeroodha tumma sarazzartee maa hanqanan godhe sanan godhe. Namni sitti mujiru achirratti. Namni sitti faradu si jiru. Isumati gootee si farada maal isumati gootee sitti farada. Maalati akka goote namni namatti murteessu jiru achitti. Simatu waan fakkaatu ilaaltee marattee keegalta. Yoo qixxaraammoo si barbaachate qixxaraammoo latta. Qoshaashaa baatanii lafa qulqullootaan nama waan ta'eef. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Ayi biyya lafa. Tuffadhaa hirmiidha. Ameen. Ameen. Yadachee. Indiradhu amartii kee. Anin ta'u michuu kee yadachee bitaa keen kuma badhaafta mirgaadhaan lubbuu galaafta yadachee tuffadhaa jireenya keessan keessatti biyya lafa. Ameen. Ameen. Inni dhufa Yesuus. Ameen. Dubbadhaa Yesuus hin dhufeedha. Yesuus hin dhufa. Waldaa keessa waan iftaan morma jaarsoliin waldaa waan mootu waan barbaachisu qaama kam keessatti arginaa morma. Ameen. Wangeela. Ameen. Maali yoo nuti bola fasiilessina akka jedhe Peetroos utuun addanaa wangeela lallabu hajjattoonni madarakii qabatan. Ameen. Beekumsa. Ameen. Ameen. Lakkii haadha manaa kee
itu karena ramor mengunai nan hada mana aku miti Kristus itu terbe kota mormar mata saya dapat raga mormar aku tan gara Yesus kena kaya tajabat tu jadi ofisa mana fandisa ini fandifa cabar bari jadi na cabar baru amin bela bajir tadi amin amin akhirnya Paulus amin lagi gitu kana Yerusalem itu limba ini jole to kosi dapat hidamu ni kita tergasi dari segala poina apa berbalik na agar buah Yesus ini nandoe amin amin bidenya jual lah bayi na bedim wah Yesus ini buah yang benar bukan amin orang yang kemanikan amin ketika pada liderku amin be amin amin Yohanes sakit hada mana nama wajib itu wajib hiya kita ada motif itu main di malu na hei sirri bedim wangian ini yamu amin Nanda mitika na kaba manila ki busa malam kana tibulut amma manila ki daud sirri beti yelu madallam tonu te ijala me ano kasitina kay duban ni menne bawar ba nay cuma ke dubar ba na bichi wangela ke biyela ba ye ka rumang butu kana tari badare amen amen nami cha to patule ganda ke yawa ka yotulu conference kana de maru tona fudatte malta jade Mali fakir tayna, mali mo nabiya na para abdi ka boy. Unabdi ka boy. Amen. Iya na baka na abdi ka. Amen. Luwa ka ragam na. Amen. Luwa sa wakarat abdi ka niya mali. Bidiri niya na. Wala gari fada, kongola ta gari. Yo no fix din machine. Yo no wanu din muka mo. Wanu tibu tenu rairis no ka. Faisa. Makina din demi so domino fe faisa na wange jaram ko. Yo mo phone ko ni tiburani mo bobo sama de wante kabra wante tabjir jijira me tabjir gina me wangela gore ke me garu bara bashar amen ai wangela amen amen akayte dalle modi artist hoy dilate to ayana be kamara te sirve malsi guru re modi mormai wade chubara ge de etera wangela leve male jebidi hatu midi Somdu midi siasa biasa je ke midi Yesus Kristus ini ala karani jiwa dengan nabi amin amin wapra boleh bisu magana mormaza ke boleh itu muda definitif ini zaman ini tu ay morma ko kuta boleh lupu ko tu muda des dui guru ke yang menjikiro boleh mana kina mani jari wa karama amin haleluya amin amma mormaza ke boleh itu dia sari tu kostore de waila mormu masanu yo marfenu akama be ine dulu kanati fonu masakorati yo na morane na maisis agami lagi ngati buenu gagam suno ko jugal hero shukara kani kana numara ke fada khudai ka kazani resi be kunni mazanda jazla pula devante amen amen haleluya amen dirinya kisan Yesus if kontrol bala amen yero yo fatano ya ko kana Yesus puchane na amen Minda kuma kuda fulate kate minda ke rufe tera mo barbarin minda kana Yesus to jana amen 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 ijole mana masadi ka ba fushani ka bate ijole ma jin gal gale ro biro tigalta ni dabbarina kotta kana na jole amen 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 ijole ke salisa ka male mudisina walda kan Jesus walda kan kaba Jesus ijole ke ani walda kan namage Jesus ijole ke amen bagai lalla amen Madara kinabar tadi tu ni, ini kisah di Dewanjir udah terfakar, dua harga dia, pakai yang harga. Amin. Mewari, jira Yesus terbagian lagi sisa. Jira Yesus. Dubanda. Jira Yesus. Haleluya. Amin. Raja kami. Tidak. Kana malir bagi kana maki sawaga cutua sini kenna amin amakira ne furatu harraja kabenan wanda kana kesan jiru iji samun la tafagwar amin haleluya amin ila amma so anto konselte harraja kabe magala kini jikana bana amin haleluya nalar kaya ya jana mayu Jenah mayung, harrajal kabeh di jamamit. Harrajal kabeh Europe je ke
mul'ata arga. Mee sagalee guddaa nan argaa jedhaa. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Amma waan nuti inni tokko isinitti mee raajii sagalee raajii ergaa lama sadi dubbadeen raajii addaamuunis nuu kadhataa faarfannaa sin faarfannaa amma bal'inaan akka kadhatamu sinan barbaada namoonni kun lafuma jirtanii bobbaa Yesuus sin argata. Waan tokkoon isinitti marraa jalqabee miila kee kana abiddaan ni beeku. Abidda wangeelaa. Mandara si keessa baate kee abboo fi wacca'ee adi. Miila kee mirgaatu baate abiddi na tuqeera jedhaani. Haleluuyaa. Marraa jalqabdanii tajaajilattuu ta'ina. Kanniisa ilkee galte ta'ina. Goota ija barbadaadhaa. Ilma abbaa fakkaata. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa kaatoti balbalarraa yeroo nuuf mootiilee biyya bulchee inni marduu kan namichi tokko kan kaawwattee naan abbaan barbaade hin guguufun. Taayitaatti sagada biniyaan waaqaaf hin sagade. Haleluuyaa. Jireenya keenya wulli jedhas. Ameen. Pastoreedha. Ameen. Raajan qabee abiddi si durseera. Inni manneen diinaa gubuu si durseera. Kana majitanii jira Yesuus jedha. Haleluuyaa. Beeyyaati haleluuyaa jedha. Saba hedduu tokko ol kaasan arga. Waaqayyoo waldaa kana duukaa gada hojii guddaa hojjeta. Ameen, ameen, ameen. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Sasidaan burqaa ibbaa qabaran. Ameen. Ilaamee 2016 warra dibata qabantu taalee malafaa ka'a. Warra dibata qabantu taalee baa. Warra dibata qaban marataan isin danda'u. Leenci isin danda'u. Ameen. Mikiyaas gaafeedha. Yaa'imqoob keessaa warra fagedha. Akka leenca bineensa gidduu jiraatutti jiraatu. Leenci bineensa gidduu jiraatu yoonna sinaanii achi kufti. Yoonna sinaanii achi kufti. Akka leencaatti ameen. Keessa galee hundaa'e seeto. Narraa banameera nama deebi'aa ta'a. Gidduu banamaa. Seema tokkicha utaanaatti naa banameera nama deebi'aa ta'a. Mee akkas of irraati of ilaalaa inni kaleessa na rakkisu narra jiru jedhaani. Kalee keerraa dhukkubi badeera. Galaacha keerraa badeera. Namoonni kaanserii irra qaban sirraa badeera. HIV nama kiyaabileetii ta'eera. Inni si rakkisu du'eera. Haleluuyaa. Dabki kee barana xonqaawota guba. Warri waldaa balleessuu lafa jiran olii gadi fiigan yeroo sitti dhufan hin bitintiru. Akka qabanni si dubbisanii harkisaa